Na argitu kanaan boodan masgiida ijaarsisuun qaban. Gaafan du'aa bichaa naa godha. Ustaasota biraan naagaa abbaa caaliifaa biraan. Haraan faa bukkeedhaan, abbummaas faa bukkeedhaan. Amantaa musliimaa nan jaalladha, nan kabaja. Masgiida ijaaruudhaaf qophiidha. Akkan kaleessa dabaddabametti namni tokko sababii amantiidhaan akka inni dabaddabamu hin barbaadu. Mootummaa Waaqayyoo keessaa na baasa ta'e xinqir godhee keessaa na baasu. Siigalee kanaachi ayyaana namaatiin hin deemu. Five million dhiifamaa wajjin gaaffii wayii namni na gaafataara. Ani obboleetti gaaffii dubbiseera. Ani Mubaaraklee ansi miti. Amantaa namaan tokko addas boris nama amantaa koo tokko ofirratti nama dhiisu miti. Mirgi wayii yeroo ofirratti dhiisu siin jedhu dhaqeen qabee yeroo kutatu hin ta'in biyya lafaarra jirra. Biyya lafaarra immoo seera jira. Eenyunu kan Mubaarik yeroo danu sitti beerree deddeebi'e waan isin naasofsiisuu barbaadan of hin beeku malee. Ngaloo dubbadhu waan dubbadhu gatiin beekuuf rakkoon qabu. Namni maanuu na tursiisu hin jiru. Eenyunu amantaa isaatiif waardiyyaa ta'uu qaba. Tokko. Kanaaf Mubaarik amantaa kootiif waardiyyaa. Miiliyoon gaafa inni qabamu baay'een gammade. Asxaan sitti maal? Gaafa miiliyoon qabamu baay'een gammade. Maaliif? Amantaa kootti balleesseera. Amantaan itti amanutti xiqqeesseera. Kanaafuu to'annoo seeraa jala ooluusaa natti toleera. Seerri maaliif kaa'amere? Lakki seeraan ala jiraachuu barbaanna. Maaliifi gumaa hin baanne miiliyooni akka amantaa gadi ba'ee arrabsaa ture. Kunoo bira hin jira miti innis hin beeka ani hin beeka. Amantaa koo arrabsaa ture. Amantaa koo xiqqeessaa ture. Abbootii amantaa koo xiqqeessaa ture. Waa nu balleessaa ture. Deebi'ee immoo wanta asirratti argamee fi dhiifamaa ilma namaati. An dhiifamatti namanaa dhiifama jedhe. Namni waan daldalamaa baratamu ta'eef innis immoo dhiifama jedhee waan ta'eef kanaaf hanfe. Gaafa sana leenca kennitee jedhani haan. Eeyyee miiliyooniin dhageessisuu barbaadanii eeyyee tokkoffaa kabajamuu qaba. Amantaan koolaa kabajamuu qaba. Leencaan kenne dhugaadha. Leenca isa guddaan kenne iyyuu kanan kennetti. Sababni isaa miiliyoon aduu akkasitti yaadde sana miiliyoon aduu miiliyoon miidhamu nagama Nagama. du'atti nama nuwan du'atti nama nu hadhas ilmi namaa induunii fanga namaaf galgala taa'ee afaan banaa oola. Tun ilmi namaa aduu jaalladha ta'e immoo silaa meeqaa dhuftee himattee hin baraaramtu du'arra. Guyyaatti dhuftee mataa oltaam. Guyyaatti amantaa kiristaanaas ta'e amantaa islaamaas ta'e amantaa pirootistaantii abbaa barbaade jechuudha. Dhufee taa'ee Mubaarak duufanii Mubaarakiin biraa sheernaa godhaa naagaa gatiin kaleessa guyyaa tokko nama tokko dubartii tokko baraaree fi qoyal tokko dhiifama. Gatiin nama tokko baraaree beekuudhaaf iyyuu dhuftee akkuma kaleessa nama tokko rabbii gaditti baraaree beekuuf sagalee nuu ta'ee nu haa baraaruudhaaf iyyuu dhufteetti maxxana. Kanaaf du'atti nama jechuudhaan. Kanaaf ragaan immoo osoo masiin jedhee ka'e. Miiliyoon badii qaba. Miiliyoon badii isaarratti akka inni seeraan gaafatamu malee akka inni du'u hin barbaanne. Kanaafan ifaan ifatti. Waan keessaan hojjetamu hin beeku. Waan namni ilmi namaa keessaan boolla walii qotu sana hin beeku. Yeroo keessaan ifaan ifatti miiliyoon seeratti akka inni dhiyaatu gatiin barbaadeef. Dhageessee akka inni seeratti dhiyaatu gatiin barbaadeef adii seeraan gaafatamuu qaba jedhee waan an godhe sana godhee waa koo immoo atis dhaggeeffadhu atis obboleetti kan gaaffii kana na gaafatte maal balleesse ka jettu sitti badii miti kana ka rakkoon waliigallee jiraachuu wanti nu dhowwe maal balleesse maal hin balleessine miiliyoon maal hin balleessi yeroo sana maal dhiise miiliyoon si biratti badii miti maaliif faallaa keetii amantaan islaamaa amantaati jibbitu gatii ta'e faallaa keetii waa tokko hin balleessine jechuudha. Akka nama saree maraattee tokko yoo rukute abbaanis maaf rukutte hin jedhu namni inni kaanis maaf rukutte hin jedhu akka sanatti sitti fakkaate lakki. Amantaan akkuma siif lubbuu ta'e anaafis lubbuu kooti.
Ana mantana mantuku guyyaa tokko amantana mate kesen beekwan. Har'a oggaa kudha meeqan miidiyaa fayyadamaara hanga fageeti miidiyaadhaan. Guyyaa tokko anaa amantaa wangeelaa arrabsu guyyaa tokko anaa amantaa kiristaanaa kanaaf ragaa maaf godhatta. Gaafa ati obboleessi koo na waliin dhalate dhufee matsaafa wangeelaa nu jalaa kukkute awwaleen nu gaafa sin jettan lakki ani waan biraa utuu nama rukute yookiin namaan waa jedhe isinii gaafachuu hin danda'a. Amantaa isin itti amantanu isin jalaa kukkute wantan isinii gaafadhu hin jiru. Kanaafuu an murteenan murteessu dubbinan dubbadhu ilma namaatiif ooluma qixa. Maalan siniin jedhee gaafatan deemaati feetan seeraan gaafadhaa feetan ajjeesaa gumaa baadhaa akka amantaan keessan isiniin jedhuun deemaa gumaa baadhaa namni isin gaafatu tokko hin jiru anan gafa isaati jedhee isiniin deebisneen maa sana waraabin isin maa gaafa sana waraabdanii galatoomi bakka deebisirraa arganneerra yoo qajeelu yoo qajeelle akka amantaa keenyaatti tarkaanfii irratti fudhannaa maan jedhin gaafa inni wangeela qabatee quraana arrabsu nabi Muhammad alayhi arrabsu gaafa jarri dhufanii natti matan deebii maaliin kenneefi isin immoo dhungadhaan jenneen akkuma galeessa siif amantaa koo hin taaneen magalattati miliyoon yaada walii galaa tokkitti naasoo barbaada baay'een si jaalladha asumaani galatoomenis baay'een si jaalladha isa darbe inni himna inni darbe haafu garuu yeroo baay'ee yaaduma tokko sitti kaasuu barbaadaan dhugaa dubbachuuf carraama kana argadhe hundi keenya isa darbe irratti mubaarikas akka godhe abaluun akka godhennee viidiyoo hojjechaa turre inni sun darbeera bakka garuu ani amube ati yeroo baay'ee hiyyeessota bira dhaabbatta amimmaan hiyyeessaati qorsitu mataasaa lafarratti osoo hin taane rabbi biratti illee gatii akkasiif kennu nana manaan sii galee hojii kanallee akka itti fuftu nana manaa garuu immoo beeko yeroo baay'ee maaltu na dhiphisa umurii koo kanatti miidiyaa kana gubbaatti maaltu na jibbisiisa wal falmii gareewwan amantaa gidduu jiran ilaalchisee sa'aatii kanatti karaa miidiyaa pilaatfoormii tiiktookii jedhamuun kun erga dhufeen booddee dhugaa dubbachuuf amantiin keenya gargari yoo ta'e oromummaa nuuni bakka tokkotti qabnaa dhiigi keenya tokkodha. Ani rabbiin gaditti osoo namaaf lubbuu kennan jedhanii raayyaa abbaa macaatiif lubbuu koo kennaan. Maaliif jennaan nama amantii musliimaa nama turgeessuudha. Nama oromummaa nama turgeessuudha. Dhuguma garuu immoo baay'ee wanti kun ballataa gaafa dhufu gaaffinatti ta'a. Akka yaada keetiitti mubee yeroo baay'ee namoota wal falman kana gidduun teessaa ati nama baratellee namoonni wal falman kuni yeroo baay'ee dhugaa dubbachuu fi barsiisa achi keessa jiru dhugaa achi keessa jiru wal hubachiisuu osoo hin taane amantaa walii xiqqeessu amantaa walii arrabsu dhaloonni booddeedhaan dhufu akka arraba badu amma ijoolleen gootota Oromoo beekoo fakkeenya fudhattee yoo ilaalte Sheek Mahammad Rashad, Sheek Bakarii Saabaloo, Jaarraa Abbaa Gadaa, Huseen Buunee musliimummaa amantii musliimummaa kana qabatanii amantaa namaa osoo hin dhiibin qabsa'anii jechootuma nuun arrabaan sagalee walitti finnee dubbannu kanallee akka isaan bocanii fi gahee olaanaa taphatan. Kanneen akka Baaroo Tumsaallee, kanneen akka Qees Guddinaa Tumsaallee amantii isaanii bira osoo dhaabbatanii har'aan nu geessifatan. Garuu immoo dhaloonni kun mabe yeroo baay'ee falmii gudduu sababa teessuuf yaada kana sii kaasee namni yaadaan sa'aatii kanatti wal mo'aa jiru hin jiru. Namni ilaalcha yaadaan wal mo'aa jiru hin jiru. Inni sheekii, inni ustaazii, inni qeesii, inni wangeelaawwii dhugaa jiru wal hubachiisuu osoo hin taane wal arrabsu, walitti duulu, kabaja walii buusu. Kun immoo Oromoo gidduutti tokkoffaa sabni amantiidhaan adda adda ba'e dhuguman sitti maa sabni amantii wal lolee Oromummaatti tokko hin taane yaadu. Sabni amantii walitti bu'e sabni amantiin adda adda cabee karaa biraa walitti dhufe yaadu akka kun. Garuu immoo amma maaltu ta'e hundumtuu Oromummaa dhiisee wal hubachiisuu dhiisee inni xiqqaan inni dheengadda musliima ta'e inni har'a kiristaana ta'e quraan akka jedha abaluun akkasi jedhee amantaa musliimaa
akka addunyaatti miiliyoona meeqa tordofa amantaa kiristaanaa miiliyoona meeqa tordofa saayikolojiin nama baay'ee xiinsammuun nama baay'ee inni guddaan inni jaarsaan akka ittiin saayikolojiin isaa gaddaa deema. Mubee yeroo baay'ee namoota wal falman kana gidduutti yaada kana kaastee hubeettaa wal falmuu wala falmanii wanta achirra jiru dhugaa jiru wal hubachiisanii garuu wal arrabsuun kun amantaa namaa osoo hin arrabsin hin danda'amu. Ergamaa Rabbiin osoo hin arrabsin hin danda'amu. Yesuus Kiristoos osoo hin arrabsin dhugaa sana barsiisuun hin danda'amu. Yeroo baay'ee wal falmii kana gidduutti sababan si arguuf namoota kana hubachiisuu yaaltee ta'u. Yoo wanti kun hin dhaabatu ta'e dhuguma kana booda pilaatfoormii TikTokii jedhamu miidiyaa kana irratti Oromoon tokkoon ta'a jettee yaadda. Kana booda tokkoon taana jettee yaadda. Kanuma duwwaan si gaafadha. Thank you Mubeeko. Galatoom ulfaadhu. Yaadati qabdu anis nan qaba. Yaadati qabdu anis nan qaba. Akka amantaa Islaamaatti bakka bu'ee wantan dubbadhu hin jiru. Akka nama tokkootti akkuma keetii akkuma tamma yaada kennattetti an akka Mubaarak Musammaatti wannan dubbadhu yoo jiraate asirratti wal arrabsuun hin ta'u qaamni arrabsu jira taanaan abbaa amantaa tokkoffaa irratti abbaa amantaati jedhamee arrabsuun nageenyaan takkaan nageenye gatiin nageenye fanaaf haaraadha. Abbaa amantaa Islaamaati jedhamee amantaa kan biraa arrabsuus ta'ee nama dhuunfaa arrabsuun fakkeenya Nabi Muhammad alayhi salaatu salaam ta'uu miti. Nama arrabsani kan jedhu tokkitti modeeliin keenya isaanii fakkeenya kan nu godhanne deemnu isaanii sunna isaanii irra deemna. Nama arrabsan kan jedhu nageenyes hin jirus dhibbattan dubbadhaa hin jiru. Kanaafuu an abbaa amantaa Islaamaan bakka bu'a jedhee namni Yesuusin arrabsu abbaa amantaan Islaamaan bakka bu'a jedhee kan amantaa biraa arrabsu na amani dogoggoreera. Waraabadhaa biraan gaa abbaa barbaadeetu. Dogoggora guddaa dogoggore arrabsaa kan jedhu hin jiru. Sii galee. Kanaafuu waliin falmuu jira ani akka nama tokkootti nan deeggara. Waliin haasa'uu maal beekama wal amansiisuu danda'u. Wal amansiisuu jechuun immoo ulfaatanii galuu jechuudha. Sii galee. Wal amansiisuu jala dandeettii qabanuu fi waan baratan irraa ta'anii waliin falmanii waliin haasa'anii bakki kun akkana nagaadhaan waliin haasa'anii wal amansiisuu jala nan jaalladha. Natti tola kanaafan maalifan soba natti tola taa'ee naggeeffadha loonda. Wal arrabsuu isa jala irratti anis akkuma keetiitiin deeggaru namni waa danuu waa walirraa qaba. Tokko namummaadha. Nama atis nama anis nama namummaa walitti qabna. Lammaffaa Oromummaa amantaadhaan gargar ta'uun waa danuudhaan immoo ilmi namaa tokko ta'ee jiraataadha. Ilmi namaa waa danuu wal fayyadas. Waa danuu wal fayyadas. Kanaafuu yeroo waliin falman dhaamsan jaraa dhaamu yeroo waliin falmanu yoo walii galan yoo waliin galle irratti walii galuun isin danda'ama bar namni walii galuu irratti malee yoon amansiifadhe malee jechuu dhiisanii yoo walii gale namni walii gala miti ma yoo waliin galle sikkoo walii gala waliin galle irratti walii galee addaan deema bakka anaaf addamman falmina yoo si amansiise yoo ati na amansiifte yoo immoo anis na amansiisne waliin amansiisne irratti walii galleeyyi eeyyee waliin amansiifne nagaa ta'e waliin jedhee wal biraa deemuun danda'ama. Asirrattan yaadni akka nama tokkottan kennadhu kanuma abbaan barbaade Yesuusitti abbaan barbaade Allahatti abbaan barbaade maa amantiini lama moo sadii qofatu yoo TikTok irraa wal falma amantii kumaatama jira biyya lafaar amantii kumaatama. Namni si mokuma ataman amantaa jijjiirataa ta'a. Jijjiirataas jira argaa jirra. Kanaafuu karaa nagaatiin akka falmanu anis dhaamsa kooti. Karaa nagaatiin waliin kaasan maaliif abbaa amantaa jedhamee gastii irra taa'ee namoota kumaatamaan tiktaakiin hedduu nama harkisa. Keessattuu immoo kirkiriin jiraannaan bucoo si wocne jiraannaan keessattuu waa'ee amantaa immoo sensitiivii gadi ta'eef namni wal gaha. Yeroo wal gahu kana waa barachuu qaba waa baratee deemuu qaba malee atakaaroof ciqicciki ana malee
kan koo malee itoo hin ta'in barnoota kan inni barnoota baratu gochuu danda'uu qabu malee abbootiin amantaa fakkeenya ta'uu qabu malee wal arrabsanii arrabaan fakkeenya ta'uu qabanu namni abbaa amantaati an jedhaa nama arrabsu nan shakkaan abbaa amantaa ta'uusaa walumaa galatti an abbaa amantaati ofiin jedhaa kan nama arrabsu yoo jiraate nan shakka abbaa amantummaa isaa sinin jedha galatooma. Waa mube galatoomi dhugaa isuma silee dubbachuuf ka'edha kan itti dubbatte amma maalii waa'ee garee irratti wanti hin jedheef maaliif beektayi? Haalimaa miti akka Mubaarak ittiin dubbataara. An namni amantaa koo xiqqeessuu natti hin tolu. Amantaa koo xiqqeessees immoo nageenyi inni na wajjin qabaatu hin jiru. Laadnu amantaan itti amanaaru na jalaa xiqqeessaara waan ta'eef. Akkasitti nama badhaan siniin jedha galatooma ulfaadhaa. Sinin jaalladhaa walitti deebina booddee. Bakka eebbifami mube baay'ees jaalladha baay'insi kabajaan dhugaa nama akka keetii nuufa baay'atuun kana bakka nama akkana barbaanna nuti yeroo kamillee bakka. Of course ishi yaada kan qabu jira namni bira siifoo yaada qabdaa? Siifan yaada qabdaa? Namni yaada qabdan hoo jiraattan xiqqoo siyaasa'uu dandeenya. Namni yaada qabdan hoo jiraattan lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Ustaas. Amma nagaan bu'ee baqqaa miliyoon. Ati Mubaarakis obbolaanii kana booda baqqaa jechuudha. Hoo koomantii dhufanii waa jedhanillee walqeetaati silayyuu nama hin qeeqxu qeeqan beektu. Mubeen illee akkasii. Bakka amma nagaan bu'eera baga nagaan bu'ee. Yaa eebbifame dhugaa. Yaa. Thank you. Galatoon. Isti namni tokko yaada qaba fakkaata. Isti meenaa sosiisna. Ustaas baga nagaan dhufte. Ayyee miliyoon baga nagaan ne heddeetillee. Baay'aa. Ayyee. Yaadin qabu akkasittiin walitti dhufnee dhimma tokko haasa'uun dhimma amantaatiin burjaaja'uu dhiifnee wal jibbaadhaan wal qeequudhaan burjaaja'uu dhiifnee walitti dhufnee tokkummaa keenyaaf jaalala keenya waliin hirmaachuun akka kootti baay'ee na gammachiisa. Namoonni tokkummaa keenya hin barbaanne jibbaa amantaa qaban amantaa islaamaas ta'u amantaa biraas ta'u jibbaa amantootii warri qaban immoo yeroo akkasittiin nu argan yeroo san aaran baay'ee natti tolaa jechuudha. Garuu akka dhuunfaatti miliyoonni yaadan sii qabu tokkoon sii kaasuu barbaada. Sunis maalidhaa miliyoonatti nama beekaadha. Namni akka miidiyaa irratti si beeku qofa osoo hin taane ati nama beekumsa qabudha, nama dandeettii qabudha, ogummaa adda addaa, ogummaa haasaa, ogummaa yaada nama qabudha. Fakkeenyaaf fammasuudhaaf jettee aarsaa baay'ee kaffalaa turte ati. Namni beekamtiif jedhee bakka adda addaa dhaabachuu danda'a. Utuu beekaa ta'ee jiruu beekaa wallaalaa ta'a. Utuu waa of harkaa qabu hiyyeessa rakkataa ta'a. Kun fammasuuf jechaadha. Amma immoo fammastees jirtaa namni si hin beekne hin jiru. Namni sooshaal miidiyaa fayyadamu si beeka. Akkasittiin tokkummaa kana irratti hojjette. Yaada gadaanaa dhiistee ilaalcha gadaanaa keessaa baatee utuu kana irratti hojjette yaada akkasii qaba galatoon. Waaw eebbifame dhugaa Ustaas Abdusamad baay'ee bakka yaada fudhatamaadha. Ammallee taanaan ikkoo tokkummaa barbaanna nuti eenyu wajjin amantaa kamii wajjin jaalalaan jiraachuudha, tokkummaan jiraachuudha, waliigalteef jiraachuudha. Amantaa musliimaa nan jaalladha, nan kabaja. Garuu itti amanuu dhiisuu hin danda'an. Hin beekan bor deebi'uu hin danda'an. Yookaan jaalalli mucayyoo wayii naqabee Jimmaarraa, Baaleerraa, Arsiirraa, Walloorraa naqabee bakka miliyoon sin dhiisu naan jechuu dandeessin. Yookaan ani immoo si dhiisuu hin danda'u. Si dhiisee nan du'e jechuu hin danda'an. Musliima mucaa musliimaa tokko jaalladhe jechuudha hin beekaman. Lafa inni nageessu hin beeku. Kanaaf maaliif wal jibbina?
jibbinu gidduu dhaabaduudha. Yoomillee kan hin labsanii tokko taane wal danda'u, wal hubachuu, wal baruu qofa utuu hin ta'in immoo walii beeku, walii baruunis baay'ee gaariidha. Akkan kaleessa dabaddabametti namni tokko sababii amantiidhaan akka inni dabaddabamu hin barbaadu. Kiristaanni musliima qabee akka inni dabaddabu hin barbaadu. Musliimni immoo kiristaana akka inni dabaddabu hin barbaadu. Sababii amantaa jechuudha. Amantaa gidduu kan deemu eenyuudha? Warra nagaa uummataan jaallanneedha bakka. An akka dogoggoraatti of fudhadheera, dogoggora korrammoo baradheera, hidhameera, hidhaadhaa baheera. Fixadhe. Dhiifama gaafadhe. Uummata dhiifama gaafadhe jechuudha. Eeggan dhiifama gaafadhe immoo afaanumaan qofa utuu hin ta'in hojiirra oolchuu. Na argitu kanaan boodan masgiida ijaarsisuun qaban. Gaafan du'aa bichaa naa godha. Du'aa bichaa naa godha. Akkuma cherchii ijaaruudhaaf qophii hundaa gochaa jiru masgiida ijaaruudhaafis qophii nan godhan. Seexanni illee dhufee mana naa ijaari yoonni naan jedhe nan ijaaraaf haa ta'u. Firdii ana miti kan kennu. Firdii kan kennu abbaa firdiidha. Uumaa waaqaatiif lafaadha. Isa waaqaa fi samii uumeetu firdii kenna. Eenyu irratti illee abbaan barbaade hattuusa ta'u, abbaan barbaade sobduu haa ta'u, an nama tokko hojii isaa ilaalee murtii itti kennuu hin danda'an. Kan murtii kennu waaqa qofa. Kanaaf maaltu na galchina waa'ee nama? Waa'ee eenyu nu na galchina? Waa'ee jibbaa maaltu na geesse? Aballu du'uu qaba maaliif hin jedhan? Ana miti kan uume. Kanaaf hooree masgiidas ijaaruudhaaf qophiidhanii, cherchii ijaaruudhaaf qophiidha, beet kiristaanii ijaaruuf qophiidha. Amantaan biraas yoo hin jira ta'ee anaan naa gaafatan qophiidhaan jaallachuudhaaf garuu itti namanuun. Amantaan barbaade itti namana, amantaan hin barbaanne immoo dhimma keessaan qaban. Masgiida ijaaruudhaaf qophiidha. Ijoolleen na deggeruu dandeessuun qophiidhaan. Ustaasota biraan naagaa abbaa caaliifaa biraan. Faraan faa bukkeedhaan, abbumuwaas faa bukkeedhaan, Akiim Huseen faa bukkeedhaan jijjiiru ustaasonni gurguddaan. Cherchiis ijaaruudhaafis qophiidhaan. Maaliifi namoota fakkeenya ta'uudha maleeni waan gaarii hojjedhe fakkeenya ta'uun barbaada maleeni waan hin taane hojjedhe fakkeenya ta'uun barbaadan. Amantaaf amantaa walitti nammee wal lolee waantan argadhu hin qaban. Sababii waanan jecha tokko dubbadheef yookaan waa'ee quraanaa hamaa quraanaa dubbadhee yookaan hamaa wangeelaa dubbadhee uummata walitti naqee uummati gaafa dhaqee wal ajjeesu gaafa lubbuun ba'u miliyoon dirribaa sammuun isaa nagaan ta'u bara abbaa bara madaa'ee nafan sammuun koo madaa'urra immoo anduunaa wayyaan. Fakkeenyaaf quraanni kanaa dhadhee quraana arrabsee nabiyyuu Muhammad kanaa dhadhee nabiyyuu Muhammadiin arrabsee quraanni kana dhadhee quraana arrabsee Allaan kana dhadhee Allah arrabsee yookaan Yesuus kana dhadhee Yesuusiin arrabsee waa tokko bu'aan argadhu tokko illee hin jiru. Uummataaf uummata walitti namma. Jechan dubbadhu immoo uummati dhaqee itti wal madeessuu danda'a waanta ta'eef marziidha waanta ta'eef itti wal madeessu kanaan booda bakka waldhabdeen hin jira. Namni gara wal ajjeesuutti deema jechuudha. Kun gaarii miti. Bakka kaleessa inni kaleessa dogoggora irra deebi'amuu hin qabu. Bakka waantan kaleessa godhe eenyullee akka godhu hin barbaadan. Waantan kaleessa hojjedhe kiristaanni hojjechuu hin qabu. Waantan kaleessa hojjedhe musliimni hojjechuu hin qabuun. Bakka musliima bira maalan eega nageenya jaalala tokkummaa. Bakka islaam salaam akkuma jedhame islaam salaam, islaam peace, islaam love, islaam unity akkuma jedhame akka kanaan itti fufuu qaban. Itti fufuu qaban bakka kanaadha bakka. Kiristaanni illee akkasumatti bakka nageenya isa kabachiifatee wal kabajanii wal danda'udha. Ayyoomillee kanaadhaan kanan barbaadan. Ayyoomillee taanaan wanti isin na bukkeedha eeddanii lola tokko iyyuu miti. Lola tokko na biraan eegina. Jibba tokko na bukkeedhaan eegina. Garee warri jedhaman immoo garee wangeelaa fi garee quraanaa warri jedhaman immoo jaalalaan wal barsiisan jaalalaan nu barsiisan wanta barsiisan jechuudha. Garee quraanaa garee shaadaa eeggateeti waa'ee quraanaa wanta quraanni jedhu jaalala quraanni qabu jaalala hadiisi qabu tasfiiras haa ta'u haqiiqaas haa ta'u wanta achi keessa jiru uummata biraan ga'ee barsiisudha. Kanaachi garee shaadaa ta'anii
yoo uummata hin arrabsu ta'an yoo arrabi keessa jiraata ta'e waan barsiisaa otoo barsiisaa jiranii yoo arrabi hin taane keessa jiraate maal hojiin naqaree jechuu danda'a tokko booda maal hojiin naqaree musliimnoo nama arrabsaa kun maal hojiin naqaree isaanoo jaalalaan nama barsiisanii arrabsootoo keessa jira maaliif gareen shaadaa Yesuusiin arrabsaa uummata biraatiin kottaa yoo jedhe karaa keenyatu karaa jannataadha. Karaan gara jannataa nama geessu islaamummaadha jecha dhiifama gidduutti. Inni dhaga'amiti sagaleen koo. Dhaga'ama miliyoon. Gidduutti itti dhufe. Karaan dhugaan karaa islaamummaati jecha yoo arrabi keessa jiraate jechiin taane yoo keessa jiraate yoo Yesuus arrabsame yoo Yesuusiin arrabsan isaanoo nama arrabsu akkamittiin naqe. Fakkeenyaaf garee wangeelaa immoo nabiyyuu Muhammadiin arrabsaa. Quraan arrabsaa. Allah arrabsaa. Yoo islaama tokko yookaan amantaa biraatiin nama amantaa biraa hordofuun kottuu jedhanii nama arrabsaa akkamittiree quraana arrabsaa jiru akkamittiree wangeelloo diina keessan iyyuu jaalladhaa jedha. Namoota kamii wajjinuu nagaadhaan jiraadhoo jedha wangeelli. Isaanoo akka wangeelatti jiraachaa hin jiranii maal hojiin naqare jechuu danda'a. Kanaaf hore garee quraanaas haa ta'u garee wangeelaas haa ta'u jaalalaan hin barsiistan taanaan dhiisa uummataaf uummata walitti hin naqina. Garee shaadaa taatanii kiristaana hin arrabsina. Garee wangeelaa taatanii islaama hin arrabsina. Kun fudhatama tokko illee hin qabu. Uummataaf uummatatu wal nyaata. Jaalalaan taanaan garuu barbaada barachuudhaaf. Abbootiin amantaa jiraachuun isaanii baay'ee gaarii. Beennamaan abbootii amantaa gurguddaa yoo ilaallee taatan Haajii Muftii Idriis guyyaa tokko eenyuun arrabsanii hin beekan. Haajii Ibsaa guyyaa tokko nama arrabsanii hin beekan. Warra Arsiidha. Haajii Muftii Idriis Walloodha. Guyyaa tokko nama arrabsanii amantii gidduu jibba kaa'anii hin beekanii. Sinittiin himaa jechuudha. Kanaafuu fakkeenya abbootii gurguddaa irraa fudhachuu qabna nuti. Kunoo Yaasiin Nuuruu faakkota akka nama arrabsanii hin beekan. Nuuruu Turkii faa guyyaa tokko nama arrabsanii hin beekan. Raayyaa Abbaa Maccaa nama arrabsee hin beeku. Sinittiin himaa jechuudha.